Akkam jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isiniin dhufeera. Har'a mootuu foolii badaa afaan keenya akkamitti mana keenya keessatti salphumatti wantoota mana keenya keessatti arganuun qopheessinuu fi akkaataa ofirraa balleessuun ilaallaa jechuudha. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo dhumaa na faana tura. Akkuma beektanitti foolii afaanii badaa yoo nu mudatu ilkaan keenya irra deddeebi'uu rigachuun yookaan immoo wantoota garagaraan ilkaan qulqulleessuuf gurguran fayyadamuun foolii balleessuuf ni yaalla. Kuni garuu gahaa miti. Xiqqoo waan nama rakkisu foolii balleessuuf gahaa miti jechuudha. Foolii afaanii badaan sababa garagaraan dhufuu danda'a. Baay'inaan afaan keenya keessatti baakteeriyaa yoo jiraatuu fi yoo wal horuudhaaf foolii badaan afaanii kan dhufu yeroo tokko ilkaan keenya rigachuu qofaan foolii baduu hin danda'u. Kanaafuu foolii afaanii balleessuuf wantoota mana keenya keessatti argaman kan fayyadamuudhaan balleessuu ni dandeenya. Wantoonni nu barbaachisan loomii tokko, bishaan ho'aa kubbaayyaa gammaashaa, akkasumas damma maankiyaa shaayii tokkoo fi beeking soda maankiyaa shaayii gammaasha, akkasumas qarafaa maankiyaa shaayii tokko nu barbaachisa. Kanneen walitti hojjechuudhaan jechuudha kan qopheessinu. Loomii keenya erga cuunfine isa irratti damma maankiyaa shaayii tokkoo fi maankiyaa shaayii tokko qarafaa itti goone walitti makuudhaan saniin booda bishaan ho'aa itti buusuudhaan dhuma irratti immoo beeking sodaa itti goone sirriitti waliin dhahuudhaan afaan keenya sirriitti lulluqachuudha hanga daqiiqaa 2 sanaan booda gadi tufuudha. Kana guyyaan yeroo 3 fayyadamuu qabna hanga torbaan tokkotti jechuudha. Ganama guyyaa fi galgala hirriba duratti afaan keenya lulluqachuun dafnee akka foolii badaa nurraa baduu gochuu ni dandeenya. Qarafaan kan nu fayyadu foolii afaanii badaa baakteeriyoota fidan ni ajjeesa. Akkasumas qarafaa osoo diqqishuu fuunee ilkaan keenyaan aleenkshinee bareedaadha. Antibiyootikii waan qabuuf jarmoota ajjeesuuf ni gargaara. Beeking sodaa immoo ilkaan addeessuuf akkasumas foolii badaa afaanii hir'isuuf innis nu gargaara jechuudha. Loomiin immoo baakteeriyoota afaan keenya keessa jiran ajjeesuuf ni fayyada. Kan biraa immoo afaan keenya freeshii yookaan foolii gaarii akka qabaatu nu gargaara. Kanneen foolii afaanii badaa balleessu bu'aa qabeessaa fi filatamaadha. Wantoota kanneen fayyadamtanii yookaan immoo wantoota biraa fayyadamtanii fooliin afaanii isinirraa baduu yoo dide yeroodhaan gara mana yaalaa deemtanii osoo ogeessa wajjin marii gootanii filatamaadha isiniin jedha. Sababni isaas fooliin afaanii badaa rakkoolee garagaraan dhufuu danda'a. Qaama keenya keessa rakkoo jiraatuu danda'a. Yeroo gari foolii afaanii badaa yoo baduu baasuu danda'e jechuudha. Isa gara ogeessaa deemtanii osoo marii gootanii isinirraa baduu dadhabee isinirra ture jechuudha. Osoo marii gootanii baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Akka fooliin badaa afaanii nu mudanneef ilkaan keenya yeroon qulqulleeffachuu qabna. Akkasumas akka fooliin badaa afaanii nu mudanneef bishaan baay'isnee dhuguu qabaannaa jechuudha. Kan biraa mootuu maastikoota yookiin karameellaadhaan sukkaara of keessaa hin qabne isaan fatillee osoo fayyadamne bareedaadha. Kan sukkaara qaburra osoo kan sukkaara hin qabnerra osoo fayyadamne foolii afaanii keenyaaf gaariidha jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoolee biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.